Social media irraa fayyadamaa jirtu moo social mediaatu isinirraa fayyadamaa jira? Social media irraa fayyadamaa jirtu taanaan akka kan gootti chaanala YouTube banachuu qabdu. Elaamee isin dhaloonni amma yeroo itti fayyadamuu qabdu. Social media itti fayyadamuu qabdu malee social media isinitti fayyadamuu hin qabu. Nagaatti. YouTubein banadha jennaan abbaan koo ijoolleedha jedhee na dide. Viidiyooleen akka amma dhageessanii tun TikTok irratti yeroo ammaa vaayiraalii bahaa jiru. Wanni isin ajaa'ibsiisu viidiyoolee tana hundaa'uu tola hojjechuu dandeessu. AI tokko qofaatu isin barbaachisa. Iskiriptii isaa tola barreeffachuu dandeessu akkasumas suuraa isaatillee tola generate godhachuu dandeessu. Ergasii immoo viidiyoo akkanatti haasa'u kana tola generate godhachuu dandeessu jechuudha AI fayyadamtanii. Viidiyoo har'aa keessatti akkaataa ittiin viidiyoolee kanaa fi kana fakkaatan ittiin generate godhachuudhaan TikTok irratti vaayiraalii ittiin bahuu dandeenyuun isin agarsiisa. Namoonni haaraa taatan chaanala Jundii Tech kana subscribe godhuu hin dagatinaa isiniin jecha viidiyoo kana immoo like gochuudhaan eegalaa amma gara viidiyootiin isin dabarsa. Egaa daawwattoota suuraa gara viidiyootti jijjiiruudhaaf yookaan immoo suuraa haasoftu argachuudhaaf jalqaba suuraa qabaachuu qabna. Suuraa eessaa arganna jettanii yoo gaafattan suuraa iddoo adda addaatti argachuu dandeenya. Aappiiwwan adda addaa kan suuraa generate nuuf godhan hedduutu jira. Viidiyoon kana dura hojjedhe irratti illee aappiiwwan baay'ee isinii himeetiin jira jechuudha kan suuraa generate isinii godhuu danda'anii. Mee suuraa gara ChatGPT deemuudhaan akka suuraa generate nuuf godhu ChatGPT gaafanna. Amma akkuma isin agartan kana angara ChatGPT seeneetiin jira. ChatGPT kana keessatti maal goona prompt itti barreessina jechuudha. Prompt itti barreessina nama prompt itti barreessee footoo nama content creator ta'e akka kiyyaa kana kan umriin isaa 20 akkasuma kan seeqee jiru jechuudha. Kan studio keessa taa'u kan maayikii fuuldura isaatiif qabu footoo nama akkanaa kana na generate godhe jeetiin ChatGPT gaafadhee jira. Prompting keessa yoo bareede akkasuma suuraan isin generate godhatanillee isinii bareeda waan ta'eef haala kanaan ChatGPT gaafadheetiin jira. Meegaa waan ChatGPT'n footoo inni generate nuuf godhu walumaan ilaalla. Erga footoo ChatGPT irraa generate goonee booda itti aansuudhaan gara footoo haasofsiisutti deemna. Gara footoo gara viidiyootti jijjiiruutti deemna waan ta'eef amma dura footoo qabachuu qabna jechuudha yookaan immoo suuraa qabachuu qabna. Mee ChatGPT irratti gattuqeetiin generate ka jirurra gattuqadheetiin eeggadha jechuudha. Egaa ChatGPT'n akkuma isin agartan kanatti footoo ajaa'ibaa tana create nu godhee jira jechuudha. Waaw footoo ajaa'ibaatti dhugaa dubbachuudhaaf. Egaa footoo nama Afrikaa tokko kan umriin isaa naannoo 20 keessa jiru kan maayikiin fuuldura jiru kan studio keessa jiru naa kaasi jennaan footoo kana naa kaafte. Dhugaa dubbachuudhaaf footoo bareedu naa kaafte waan ta'eef footoo kana irra gattuqadheetiin download godhadha jechuudha egaa. Okay, haala kanaan irra gattuqattanii yeroo isin irra gattuqattan haala kanaan isiniif fida. Yeroo inni haala kanaan isiniif fidu bakka download kanatu jira, bakka xiyya garagalee jiru kanatu jira. Asirra gattuqattaniiti download godhattanii jechuudha footoo keessan. Footoo kana akka isin agartan kana image download naan jedhee jira. Kanaaf gannaa bu'ee jira jechuudha. Erga footoon keessan gad isinii bu'ee booda footoo kana fudhanneeti gaamman tana gara haasofsiisutti deemna. Footoo kana fuuneeti gara haasofsiisuu deemna jechuudha. Kanaaf aappiin ittiin footoo haasofsiifnu yookaan immoo aappiin ittiin footoo tana gara viidiyootti jijjiirru aappii biraatu jira waan ta'eef aappii sanillee gabbuufanneetuma walumaan seennee ilaalla jechuudha. Amma gara aappii sanitti waliin deemna. Na waliin tura. Kanaaf daawwattoota footoo barbaannu ChatGPT'dhaan generate godhannee jirra. Isinis suuraa barbaaddan aappii barbaaddanii fayyadamtanii aappiiwwan suuraa ittiin generate godhachuu dandeenyu aappii baay'eetu jira waan ta'eef takka AI'wwan barbaaddaniitti fayyadamuudhaan suuraa barbaaddan erga generate godhattanii yookaan erga tolfattanii booda suuraa san gara viidiyootti jijjiiruutti deemna jechuudha itti aansinee. Suuraa kana gara viidiyootti jijjiiruudhaaf aappii tokko nu barbaachisa. Aappiin sanis Digen AI jedhama. Digen AI. Waan barbaaddanii yaamuu dandeessan gaa isinii. Aappii kana yoo qabaachuu baattan Play Store irra deemtaniituma Digen AI jettanii yeroo itti barreessitan isiniif dhufaa irra gattuqachuudhaan download godhattanii anduraaniin download godhee jira waan ta'eef aappii kana irra gattuqadheetiin gara aappichaatti seena jechuudha. Akkuma isinitti mul'atu kanatti aappiin kun kana fakkaata. Digen AI aappiin jedhamu kun kana fakkaata. Kanaaf gara aappichaatti seena jechuudha. Ani irra gattuqachuudhaan kanaaf create kan jedhu yeroo gattuqannu aappiin kun haala kanaan nuuf fida. Kanaaf nuti footoo tana osoo hin taane footoo teenya barbaanna itti galfachuu footoo keenya itti galfachuudhaaf yookaan immoo suuraa teenya itti galfachuudhaaf bakka suuraa tanarra gattuqachuudhaan suuraa keenya itti galfanna jechuudha. Asirra yeroo gattuqannu haala kanaan suuraa teenya nuuf fida. Gaalarii keessaa suuraa teenya tan nuti duraan kaafanne tana yookaan immoo suuraa teenya ChatGPT irraa arganne tana irra gattuqachuudhaan itti galfanna jechuudha. Yeroo irra gattuqannu suuraa teenya upload nuuf gochaa jira. Haala kanaan upload nuuf godha. Haga inni 100 guutuu ni eegganna. Yeroo 100 guutuu suuraa keenya iddoo kanatti suuraa keenya argina jechuudha.
haala kanaan suuraa keenya nuuf fidee jira. Kanaaf gaa suuraa keenya kana haasofsiisuu barbaadna. Nama suuraa tanaan haasofsiisuu barbaada yookaan immoo suuraa tanaan gara viidiyootti jijjiiruu barbaada. Waa lamaan godhaa sirraayi bakka prompt jedhu tana promptiin itti barreessa akkasuma bakka talk jedhu kana audio yoon qabaadde audio gaalarii keessaa hin fidaa fi yoon audio qabaachuu baadde ammoo ifii qiyyaafiin sagalee tiyya itti waraabaa jechuudha. Kanaaf bakka prompt jedhu tana ragattu qaddeetiin prompt itti barreessa jechuudha. Ammaan tana bakka prompt tana irratti maal barreessina? Talking and smiling jennee itti barreessina. Talking and smiling. Talking and smiling erga jenneen booda mallattoo raayitii kanarra gattu kanna. Mallattoo raayitii yeroo gattu kannu haala kanaan nuuf fideeti promptii kanarra gurraachumsaa promptii keenya itti barreeffachuu keenya haala kanaan nu agarsiisa jechuudha. Ergasii bakka talk kana dhaquudhaan sagalee teenya itti waraabbannaa jechuudha. Kanaaf gaa bakka talk jedhu kanarra yeroo gattu kannu haala kanaan fuula kana nuuf fida. Fuula kanarra moodela lamaatu jira. Gen 3 fi Gen 2 kajahu kanatu jira. Kanaaf nuti Gen 3 kajahu kanarra gattu kanna. Gen 3 kajahu irra gattu qachuudhaan asis moodela keenya Big Foot kajahu kana akka nu ta'u barbaadna. Eegasii audio keenya itti galfachuu qabna jechuudha. Audio yookaan immoo sagalee keessan yoo kana dura waraabdanii qabaattan silkii keessan irraa yookaan immoo moobaayila keessan irraa itti galfattanii yoo kana dura waraabdanii qabaachuu baattan ammoo asumatti sagalee keessan waraabuu ni dandeessan jechuudha. Kanaaf gaa sagalee keenya waraabuudhaaf bakka mallattoo maayikii kanarraan gattu qaddaa jechuudha. Yoo kana dura silkii irraa qabaattan upload ta'uu tanaatu jira. Bakka upload jettu kanarra gattu qachuudhaan sagalee keessan upload godhachuu ni dandeessanii. Yoo ammoo sagalee qabaachuu baattan sagaluma keessan itti waraabuu ni dandeessanii jechuudha. Sagalee keessan bakka maayikii kanarra gattu quudhaan haala kanaan sagalee keessan itti waraabuu ni dandeessanii jechuudha. Nama fakkeenyaaf asirra gattu qaddeetiin sagalee kiyya waraabaa sagalee namichi yookaan immoo footoon teenya jettu san itti waraabbannaa jechuudha ifumaa keenya. Yoo sagalee duraan qabaattan sagalee san itti galfachuu ni dandeessan yookaan immoo import godhachuu ni dandeessanii. Sagalee kiyyas itti waraabadheen jira waan ta'eef isinis sagalee keessan erga itti waraabdanii booda dhumarratti akka isin haasa'u godhuudhaaf maal gootanii generate video bakka jedhu tanaatu jira. Bakka generate video jedhu kanarra gattu qattanii jechuudha. Yeroo isin bakka generate video jedhu kanarra gattu qattan haala kanaan video keessan generate isiniif gochaa jira. Kanaaf hanga inni video keessan generate isiniif godhu ni eeggattan jechuudha. Daqiiqaa tokko keessatti generate isiniif godha jechaa jira ammaan tana. Kanaaf daqiiqaa tokkichaa eeggachuudhaan dhumarratti video keessan kan generate ilaaltanii jechuudha. Egaa videoon kiyya haala kanaan successfully generate naaf ta'ee jira. Mee video inni generate godhe kana bannee walumaan ilaalla jechuudha. Haala kanaan irraan gattu qaddaa yeroo irra gattu qaddu haala kanaan naaf banama jechuudha. Channel YouTube banachuudhaan content creator ta'uu ni dandeessan. Channel YouTube Jundi Tech jedhu kana ammoo subscribe gochuu hin dagatina. An nama dhugaa osoo hin taane AI dha. Wow. Channel YouTube banachuudhaan content creator ta'uu ni dandeessan. Channel YouTube Jundi Tech jedhu kana ammoo subscribe gochuu hin dagatina. An nama dhugaa osoo hin taane AI dha. Channel YouTube banachuudhaan content creator ta'uu ni dandeessan. Channel YouTube Jundi Tech jedhu kana ammoo subscribe gochuu hin dagatina. An nama dhugaa osoo hin taane AI dha. Can you imagine? Channel YouTube banachuudhaan content creator ta'uu ni dandeessan. Channel YouTube Jundi Tech jedhu kana ammoo subscribe gochuu hin dagatina. An nama dhugaa osoo hin taane AI dha. Egaa haala kanaan viidiyoo keenya karaa gabaabaadhaan create godhuu ni dandeenya jechuudha. Viidiyooleen akkanaa kun normaalii TikTok irratti vaayiraalii ba'aa jiranii. Viidiyoo kan nama qofa osoo hin taane kan bineensota adda addaa kan lubbu qabeeyyii adda addaa create godhuu ni danda'ama jechuudha. Haala kanaan appii kana keessatti. Kanaaf egaa viidiyooleen kana dura create godhadhee as keessatti na argisiisaa. Haala kanaan viidiyooleen kana dura create godhee as keessatti na argisiisaa jira. Kanaaf haala kanaan appii Daigen AI jedhamu kana fayyadamuudhaan viidiyoo vaayiraalii ta'an create godhuu ni dandeessanii isiniin ja'a. Kanaaf viidiyoo kana erga create gootanii booda yookaan immoo erga generate gootanii booda download godhuu ni dandeessanii. Download godhuudhaaf maal gootanii mallattoo sheerii kanaatu jira. Mallattoo sheerii kanarra gattu qattan haala kanaan yeroo isin asirra gattu qattan download kajahu kanaatu jira. Haala kanaan download kajahu kanarra gattu qachuudhaan viidiyoo keessan gara gaalarii keessanii gabbuufachuu ni dandeessan jechuudha. Appilikeeshinii Daigenii kana keessa. Kanaaf haala kanaan viidiyoo create gochuudhaan social media irratti hojjechuu ni dandeessanii isiniin ja'a. Viidiyoon kiyya kaarraa kanuma fakkaatti. Viidiyoo biraatiin torbaa walitti deebinaa nagaatti.